Kutaalee addunyaarraa noordofta marattuun nageenya keenya isin akka bashama akkam jirtu daawwattoota OMN kun qophii keenya addaatiin waa'ee jila guddaa magaalaa guddoo Keenyaa Naayiroobiitti qophaa'aa jiru irraa haasofnaa tibbana magaalaa Naayiroobiitti Oromooti kutaalee addunyaa garaagaraa jiran ka biyya Keenyaa fi Afrikaa akkasumas Awurooppaa fi Ameerikaa jiran ka irratti hirmaatan jilli guddaan qophaa'aa jira. Jilli kun jila akkamiiti eenyufaatu irratti argamuuf jira namooti sagantaawwan jila kan irratti mul'achuuf jiran kan akkamiiti ka jedhu irratti keessummoota guguddoo lama kaarmaan dura karaa miidiyaa hawaasaa fi bakkeewwan garaagaraatti beektan qabadhee stuudiyootti argameeti jira. Keessummoonni kiyya bitaa kootti ka argitan komeediyaan Hussein Yusuf yookiin Bahaliyaakee Manyawweeti. Mirga kootti ka argitan immoo weellistuu Aishaa Birreeti. Baganagaan dhuftanii yooyyaa. Ammallee yooyyaa. Hayyee Bahaliyaakee. Maqaan kee Bahaliyaakee? Abbo gayyaa Bahaliyaakee Manyawween waan. Maqaa kana eenyu si baase? Maqaan kun badii fagoo dhufu. Maqaa kana akki targame. Abbo kiyya badii waan dheertu. Eta nami hojja waan kan seente. Brand name dan Frenchite Ingilifaan brand name dan kana misimbe kan beta ayo fa bonna baase mal jechu afaan kam Bahaliyaakee afaan Swahili afaan Kenya keessatti agartee namni dubbatu kan Bahaliyaakee Manyawweechuuni Bahaliyaakee jechuun bakkumisaatiin jirechu waan ankee jirka wanni kun nafakkaati Manyawweechuun Ismaale kadibiin biraatu injiru wechu. Kadibii biraan argan Bahaliyaakeen kanu. Kabira hojja dhageette sun sobum. Galatoomi Bahaliyaakee Manyawwee Hussein Yusuf baganagaan dhufte. Galatoom. Aishaa jireenya akkam? Nasan. Naayiroobii jiraatta. Hojii aartii Kaayiroo dhiyooti hojjette maal ture? Shaggaa Oromiyaa. Shaggaa Oromaa. Sirba Shaggaa Oromaa jedhu uummata Oromaa jechuudha. Akkas Shaggaa Oromaa jechuun sirba jaalalaa fakkaata. Akka Shaggaa Oromaa san jaaladheeti. Ergaan isaa immoo achi keessatti waan Oromoo Keenyaatiif Oromoo biyya tokko tolchu. Achi keessatti immoo Shaggaa Oromaa kun Oromaa ta'ee tan Oromoon hin beekne jirti. Asumaan akka barattuuf jaalala fakkaatee ergaan isaa guddaa. Oromoota naannoo Taanaa Riivar gara Keenyaa kan keessa jiran Oromoo jechuun. Ormaan isaan uummata Oromoo naannoo Taanaa Riivar jiraatan jechuudha. Oromoon Ormaan isaan. Kanaaf Shaggaa Oromaa si jaaladhe Oromiyaa bahee si barbaada Oromiyaa Taanaa Riivar si dhaga'eetiin Oromiyaa bahee achi si barbaada dhufee jedha. Achi booda immoo Oromiyaa keessa naannoofne Keenyaa keessa si yalloo maal Taanaa Riivar gallaa jechuudha. Biyya Keenyaa hogganee jiraatte. Ani ijoolleen dhufe naggaa kudha wayii jiraadhe jira. Gaafasuma Shaggaa Oromaa barbaacha dhufte. Natti fakkaata. Hayyee Bahaliyaakee wanni kun maal? Aanani? Aanan. Beetta booranni waan nenne. Areeri beetta. Aananiif bishaan xiqqoo walkee baachan agartee warri namni jaarsaa kiyya walaagaan godhe agartee puntu xiqqoo si godhe xiqqoo agartee injifattaan. Isuun baattee deemu. Abbo kiyya. Allaa dhugee malee. Maal jettee kan meette naa deebisiree yaaf baradhe. Har'a oduu dhiyeessi. Akkaan. Oduu dhiyeessi. Dabareen kan keeti. Akkasii jiru. Afaan Ingiliffaa. Afaan kam dhiyeessuu barbaadde? Lakki Ingiliffeen kan guddoo dubbanni. Afaan Ingiliziitti. Wanni addunyaa miti maal nu daawwataani? Addunyaa miti maal jechuun? Guutuu addunyaa. Afaan Ingiliffaatiin jedha baaboo kiyya. Arrabum nyaadha ofin obbaasini ammoo. Bismillah. Welcome to our news. This is OMN. The best trusted news in the world. News network in the world. My name is Bahaliyaakee Manyawwee. The American government is withdrawing its army from Palestine. It's after it's Kabul. It's Aboka Yaya Ubat. Yeah. What did they do?
Koomedii qophii kana ilaalchisee hojjettantu jira. Isa daqiiqaa muraasa irraa qopheessinee jirra daawwannee walitti deebina. Salam alaikum. Alaikum salam. Mama karo rita. Jasi levi bundanda. Ma tujurka ya ma karo bi zata ni. Dagene sa. Dagene ma. Wasan ga fado. Adin be kajarati sa warayta de sa wajala naftan. Ya alfune. Ya alfu. Sa wanje ndagene. Wanje mujra. Jafar Yusuf betu. Jafar Yusuf betu ni. Jafar Yusuf. Betu. Kam. Jafar Yusuf artisti gudda. Ethiopia asik Nairobi katir bisir bukalmo akan jadi cepat bujura filme bisifati es Nairobi mo mangu dari satu ya aeroplane juga gak dulu gambar ar Nairobi ar saali beta saali muslim club beta ar pakro saali NB aduri akan berat menunduk armate bifatiru mana ya bisifat agar tepili en bowling oromo artistin oromo tokinam amma le filmin tu nagarte yani gos oromo keji amma nas gafar akami senu dan dewa akami le kuda tiketi ka tiketi kudanna alla tiketi du mesa gurguran du ala abati la kom sorra siket namba la kom sorra ka fatan ayo natim ayo yo be la gua sulenji ayo dua toko dua tartana dua torba toko shani torba sagal afuri jaha torba tabiraleni tabrata momo habibi barifat yo tundi dua toko toko shani dua lama jaha sadet buyan tare afriki sagali jumgatem torban takata sati torbirra kabi haka baka nasa di sa afrika nab jate bindo ini sabana be Kan daawwannee walitti deebine beeksisa sagantaa itti deemaa jirru ilaalchisee diraamaa gabaabaa tiimiin Baaliyaakee yookiin gareen Baaliyaakee hojjetanidha. Jilli fuuldura kana itti qophaa'aa jirtan maalidha? Isin ati Ashaabirree akkasumas koomeediyaan Baaliyaakeen koree yookiin koomitee sagantaa kanaati. Sagantichi maalidha? Sagantichi konsertii eebba fiilmii Weellisaa Jaafar Yuusufii kasi bifa koreetillee noomatti itti hirmaannee itti qopheessuu jirra. Artistii yaa'u anillee sirbaa koomedii fi karaa sanillee irra dhiyaannee uummata bashannansiisuuf qophii akkasitti qophii irra jirra jechuudha. Ayyee wanti dabaltoo jiraate kaayyoon sagantaa kana maali? Walumaa galatti kaayyoon sagantaa kana yoo jalqabee beektaa Oromoo yoo jedhanii gosa tokkoo miti. Oromoo yoo jedhanii gosa hedduu kaabooranii tangafa. Duuba yoo ati ilaalte nuun Oromoo kun gargar facaanee tokkummaan qabnu. Duuba wanni qara kaayyoon sagantaa tanaa tokkummaa barbaadisa. Yoo ati ilaalte nuun kun walir deebinee walir dachaanee wal keeddachaanee chuuni waluyyuun beennu nuuma kanaatti waladhee waan cufta'uu jira. Amma akka Marsabit kaawuntii waat Keenyaa deebifte Oromumaatti diqoo namni beekta walum gufataallee gabartii Oromoo Booranni Oromoo nuun kun cufnamu takka amma nu inni sagantaa ta'awwanni nu qopheessinee fi tokkummaa barbaadisa. Oromoo tan cufu walta gafuunee namni wal baratee wal guddimnee wal bir dhaabbannee tan barbaannamaan tanaan dhumu ibbisa biraalletti ibbisa fiilmii Jaafarii biraalletti tokkummaa guddootaan barbaadu jira. Daawwattoota keenya sagantaan yookiin jilli isinitti himaa jirru eebba fiilmii artist Jaafar Yuusufii fi konsertiidha kan magaalaa Naayiroobii keessatti qophaa'uuf jiru. Sagantaan kun September 4 yookiin fulbaana 4 fuuldura sanbata keenyaatti qophaa'uuf jira. September 4 taarikii guyyaa 4 jechuudha. Saturday dhufu kana. Guyyaa
afurin nama fi jechuudha akkas. Eenyu irratti hirmaachuu jira? Weellistoota. Weellistoonni hedduudha. Fakkeenyaaf kanaan dura akka baratametti Keenyaa keessatti Gabranaayitii konsartiin afaan Keenyaa kun Gabranaayitii yookaan Boronaayitii waan akkasiiti. Weellistoonni hundillee yaamamanuu muraasa kun amma bifa addaatiin waan Oromoo san hundayyuu keessatti Oromoo naannoo kana hunda achirratti akka dhiyaatanii tokkummaa isaanii cimsu jechuudha. Akkasii dhiyeessine kaan immoo artistoonni kaas keessa jiran warra koomedii dabarsanuu fi diraamaa fiilmii fi warri sirbullee jechuun hundinuu warra afaan Keenyaa irratti ramatanii akkasuma immoo weellistoonni naannoo biraallee biyya alaallee irraa yaamamanii jiranii walumaa galatti artistoota haga 20 olitti irra dhiyaataa jechuudha achirratti. Maaltu dhiyaata sagantaa kanarratti Baaliyaake? Fiilmii Jaafarii tan garsiisa. Bira beektaa hojjaa fiilmi namni siin jedhe fiilmiin attiyyuutti gad deebise nama sirbaatu haa ta'u diraamaa taate fiilmi tana taate waa keessa nan barsiisan waan namni keessa baratu jira. Fiilmi tan nu garsiifnu waan namni keessa baratu jaalalaa jira waan hedduu kee jira. Siigalee duuba fiilmi tan malee taphaa sirbaa jira warra gadi dhufee nu sirbuu jira ijoolleen tan sirbaa hedduu. Isin kee jirti mulkii Sakiinaa Ruufaas hedduu nami faaxee artistiin ta'e gurguddoon taqarnu beenta Oromoo faaxee faan cufkee jirti. Faaxee haniyyaa shaffisoo hin beekame warri kun cufkee jira akka Alii ammoo inni nuu malaala tokkummaa taanii. Duuba waan kana wanni an jechuu danda'u. Sirbaa namee dhufee nu taphachiisu jira, diraamaa jira, koomedii jira. Wanni kun cuf guyyaa sun waliin taphannee tokkummaa barbaachisaan beektaa yoo ati gara namaa qulqulloofte yoo ati gara qulqullaa hin qabne tokkummaan hin jirtu. So gara wal qulqulleessine waliin taphannee fiilmi sullee bimnee tanaaf walti gadhu. Guyyaa sun inshallah. Daawwattoota artist Jaafar Yusuf sagantaa kanarratti hirmaachuu kan hin dandeenyeef jala bultii sagantichaa irratti waan argamuuf jaatana yookiin hojiin itti baay'ateeti yeroo itti aanutti immoo isallee dhiyeessinee waa'ee fiilmii kanaa irraa haasa'uu malla. Fiilmiin kun akka quba qabnutti ka yaadisaa barreeffamee Sololo kutaa Keenyaa kaaba Keenyaa yookiin kibba Oromiyaa keessattidha. Jalqaba immoo kan hojjetame Afrika kibbaati. Achi darbee immoo Afrika kibbaa keessa daawwatamee Oromiyaa Finfinnee keessa daawwatamee Dirree Dawaa amma yeroo dhumaa Keenyaa magaalaa Naayiroobii keessatti sagantaawwan isaan maqaadhaan kanaan dabalamee daawwatamuuf jira. Gabaabsinee immoo fiilmiin kun maal akka fakkaatu tireelii isaa qopheessinee jirra isa daawwannee waliin deebina. Akkan hedduus jaaladhu beekamu. Andaara galaana xaaliyaanitti dhiyaannee dooniin galaanaan liqeeffama. Sooressa adaraage fagee uumama nama laafaa ሮጣለሁ ብሎ አመልጣለሁ ብሎ መኮሮን ደግሞ መግደል አለባቸው። Ani warqeen kun morma kiyyarra taa'eef gammachuun argadhu hin jiru garuu harmeen kee fayyitee yommuu argu gammachuun koo daangaa hin qabu kanaafuu qabi. Taayi mona ilaali arraba kiyyarraa rifeensa buqqisi yoo ati kufaatii hin taaneen kufee. ይሄዳል ባልሽ Asuman tura invested ani na buqqisinaana ijoollee koo faana baadiyyaa gale. Ani fatiyyoo millee haga qubeellaa walii goonutti siree takkara waliin buluu hin dandeenye. Abdii ani bara hedduun si jaaladha maal jechuu keeti? Jiruu kan koo balleessitee ofii keetii jiraatu. Lammaaffaa boora nureeba la jaakkiraa harkisa.
Diga que aquí ni frita hay porque linda que tiene algo. Cuidado, vaca. Mana si ko ewa kayo mana buko deres. Sirbiin fiilmii amma beeksisaa jirru kanadha akka Jaafar Yuusufii fi namooti baay'een kutaa Oromiyaa qofa osoo hin taane Awurooppaa irra namni keessatti hirmaatee jira. Afrikaa keessa dhalattoonni Oromoo ka Taanzaaniyaa keessa jiraatan illee fiilmii kana keessaa qooda fudhachuusaa ni dhagayeetan jira. Fiilmiin kun Naayiroobii keessatti sanbata dhufu qophaa'ee eebbaaf yeroo dhumaatiif immoo daawwannaaf qophaa'aa jira. Oromoon Keeniyaa keessa jiru baay'ee lakkoofsaan gostaan illee baay'ee Oromoon Oromiyaa irraa immoo biyya kana dhufe illee baay'ee hagam quba wal qaba walitti dhufa. As keessa jechuudha. Akkasumarallee miti quba waluma qabanii haa ta'u malee immoo agarsiisaa irraa barbaannu sanii miti. Maan jennaan Oromoon tokko tagamaaf gamanaallee Oromoon addunyaa irra jirtu cuftuun tokko eessa fageenya irraa yoo dhufnee wal barbaannee wal odeeffachuu qabna ture wal tuqamuu qabna ture akka carraa ta'e immoo Oromoon achi baqattoonni Keeniyaa keessa jiranii kadhalootaan as ta'anillee jiranii garuu walitti dhiyeenyi isaanii akkasumaraa miti agarsiisaa barbaadan itti gammadan isaanii miti. Jila akka kanaa qopheessitanii beektu tana dura. Tana duraanii 2017 Abshir Qeerroo CD eebbise. Viidiyoo albeemii guutuu hojjedhes budha lama Abshir Qeerroo konsert achi irratti eebbise ture jechuudha ani qopheessee jira ofiitti yaadde akka dhuunfaatti. Oromoo baay'eetu irratti argama. Yeroo sanitti yeroon isaallee jajjabaa ture yeroo qabsoon jajjabaa sanii yeroo wayyaanee san jechuudha. Oromoo konsertii qopheessuuf miti namni lama yoo waliin taa'ee dhimma Oromoo haasa'ee yeroo itti dhufanii hidhamanuu jechuudha. Dhibbaa sirraa dhufuun. Kanaaf anuyyuu sababa saniin koree nama waliin qopheessu dhabee nama hunda yoo gaafadha nu hidhanii lakkee atu waan akkasiin qopheessee osoo naan jedhanu lakki anfumaati yaa waan koreellee ta'ee waan hunda ta'ee qopheessee artistoota yaammadhee jechuu irratti akka dhiibban irratti hin gaafne karaa seeraallee waan cufaanne wanni jedhee akkasiin milkaa'e garuu Oromoon gaafas sodaa waan qabanuuf hagam barbaachisan rannaan dhihaanne warri deeme sunuu hidhamaa jechaa turane garuu nagaumaa milkaa'an maqaalee konsertii kanaa maqaa Boorana Keenyaafa waan akkasii godhi malee maqaa Oromoon dha'innaan jedhani ani immoo Abshir Qeerroo konsertii tolche maaliif yeroo santi Oromoo fi Qeerroo wanti jibbamullee anilleen maqaan an tolchelle Abshir Qeerroo garuu irra aanee milkaa'ee jira nama haga barbaachisan argachuu baadhullee sodaarraa kaka'ee jechuu dhiibbaarraa garuu haga dhufan sun gammadaniiti galanii warri hafanillee immoo egas hin gaabbanii kana qopheessee jira. Garuu osuma dhiibbaan hin jirrellee san hin jirallee eegasillee yeroo itti haalli itti mijataalletti qopheessinee beennaa namni biraa qopheessullee irra dhiyaannee hin beennaa uummanni keenya dhugaa dubbanne hagasmaraa miti hagasmara walitti hin hirmaatu waan artistoonni keenya qopheessan hagasmara hamlee waan nama guutuu namaa kenna hagasmaraa miti. Kanaaf amma nullee abdii silaan kutannu beektaa artistoonni amma irratti dhiyaatan jedhee abdii qaba. Fiilmiin Jaafar kunillee ergaan isaa Oromoo kutaalee naannoo hundaa ilaallata. Oromoo Itoophiyaa irraa South Africa hunda ilaallata of keessaa qaba jechuudha. Garrii Booranaa fakkeenyaaf ammas keessallee fudhan. Kanaafuu ergaa guddaa qaba. Akkasuma immoo Oromoon teennallee kutaan sun hundinuu kaas keessatti argamuu danda'an kan dhiyaatan irra dhiyaatanii ilaalan jedhee yaada kana abdii rabbii waliin hin ilaalamma. Amma dhiibbaan tana dura turte sun jirti am? Amma hin jirtu. Amma hin jirtu. Tan dura na yaadadha. Yaadannoo waggaa tokkoffaa wareegamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti dargaggooti baay'een argamanii viidiyoo isaayyuu nu erganii turanii warri dargaggoonni Keeniyaa biyya kana keessa jiranii. Dhiibbaan jechuun keetiin waan dhimma Oromoo tokko Oromoo fi fayyada jennee hojjennu dhiibbaa yoomiyyuu irraan deebitu ammallee taanaan nu duubatti hin deebinu osoo dhiibbaan jirtuutu barnullee dhiibamne irraan deemna garuu uummanni keenya bira dhaabbachuu qaba waan nuti artistii jechuun barkana quuqama keenya baafachuuf waan uummata keenya fayyada waan uummata keenya miidha labsachuuf duubatti hin deebinu yoomillee
diinillee immoo dhiibbaarraa duubatti hin deebi'u. Keessuma jirra ammayyuu gammoo duubatti hin deebinu. Uummanni keenya immoo nu waliin nu jajjabeessuu qabaa jechuun irratti argamee wanti qopheessinu kana. Kanaafuu Jaafar Yusuf illee baasii guddaa baasee itti dadhabee uumama tasaatii qabu dhiibbaa uummata isaa dhageetti karaa artii kanaan baafate karaa fiilmii kanaanii uummati keenya illee irra dhiyaatanii tokkummaan ammas tokkummaa uummata keenyaati jechuudha konsartiin kun waan inni ilaallatu. Akka dhufaniitiin nu waliin dhaabbatanii artistii keenyallee hamilee isaallee nullee akkasuma nu jajjabeessanii abdii qaba. Inshaallah mee ilaalla. Galatoomne Aisha. Baaliyaa kee. Oromoon laf Keeniyaa jedhamu kanatti baay'eedha. Warra sirkaala keessa warra jira warra regional organization international organization keessa dhaabbilee addunyaa keessa warra jiran jira baqataatu jira isin dabalatee immoo warri laftana dhalate jira. Agam quba wal qaba tokkummaa akkamii qaba? Duri qara wanti namni akkas wal keessa deemee wal barate dolle hin jirtu ammoo warri agartee mootummaa kee jiru warri sirkaala kee jiru dhiyoo tokko wal qabattee bita waan jira walti minnaame warri illeen walti nam gaffiduu yaayyuu itti ilaalanii. Jechuun Tana River, Isiolo, Marsabit, kun cuf bakka nansi Madeera nama Oromoo kan cuf walti fiduu jira. Duuba ammoo wal qabachaan sila akka nu fe'en ta'an qarin ta'an akka nu fe'enutti hin ta'an maan jennaan xiqqoo namni walillee quufallee qabu ammoo wanni kun nu akki nuti fe'enu yoo rabbi nu sabilise tokkummatan argachaa tokkummatan yoo argan waan seewu wanni eger nu bire januun jirtu wanni nu dadhabni hin jiru maan jennaan mukta akka kan jiru cabsaanii si waan seewu sin dhibtu hojjaa cabsu feeti ammoo yoo inni hedduu sadii afur shanii cabsuu dandeetta hin dandeessu amma akkas ta'u feeti yoo nu akkas wal qabannee jiraan danda'ee namni gargar nu baasuu danda'an jiru danda'ee namni uumaa tochuu danda'an jiru ammoo yoo nu tokko tokkoon ba'an dandeenye namni waan cufu nu godhuu danda'a. Duuba nu tokkummatan barbaanna nama bakkee janiifuyyuu dhufanii kan bir dhaabbataniiti. Artistiini waan nu dabarsinu jira. Addunyaa guutuu gahan. Maal jennaani namni waan artistoota kan keessa hin jiru bakka taa'utti hojjenne namumis marsuu yallaa dhagaa namumis birtaa yallaa dhagaa qofsu namumis birtaa qof dhagaa ammoo nami artistii ama bahaliyaa kenne bakka tokko je dubbati kameraan natti je kameraan na waraaban bakka tugeetti digital age sigale duri anu ammoo jaata laalte amma TV Kenya tana irrato jad ganna gasi waggameek amma ganna tokko wana se ganna tokko fuwe wana se cira yoga ani yu erga si bare ganna tokko fuwe aganu sigale amma power social media sigale am adunyo gutun na bekam yo atalal tamma power tan tumine power social media ta yonu power tan advantage fudanne khana namkin waltaqam wanda samo wani wana kam yo jata kasigafa yoga wamma nama Oromoo kan cuf haguyya sun nutti gad dhufee artistii keenya Jaafar Yusuf filmi inni garsiisuu dhuftan bir dhaabbannee artistoota tokkinan bim ka gad dhufuu jirullee hammatan ol ba'uu jiru cufar qabnee fi waliin jira nam diddama irra jirti dama la artistiin irra jirti so akkuma wal qaban kan warriillee nami Oromoo cufa wal qabatee gosaan hin baa maqaan dhoom cufa yoo ati Oromoo taat ka atafaan kan beet nu bir dhaabbadda tokkummaa feena nami tokkummaa barbaadu waan khairii barbaade tokkummaa waan khairiti koota nu bireja nu bir dhaabbadhaa jennaan tokkummaaf wanni biraa dhibiin jiru tokkummaan barbaan wanni biraa dhibiin jiru asha hojii haaraan qabdu jira hojiin haaraan jira hojjechuu jira moo inshallah ful nama galla kasa guyyaa akkasii kan kee yoo beebifamu kiyya baantaan
Ini bifama dura ka Jafari kan ebbisneetin achi hamle ummata keenya laalle yoo achirratti uummanni keenya hamle nu kennu waan ajaa'ibaatiin gabbootan deennaa jechuudha. Yoo hamle ummata keenya irraan arganne immoo gadi ba'uun ledha koobetta. Kanaaf inshallah dura mee ka Jafari kana jidduun na qabate yoo kana hobbaafanne duddubattan illee hojii haaraa abaddeen dhufa inshallah. Oromoon kutaa addunyaa garaagaraa jiru fakkeenyaaf Ameerikaa, Kanadaa, South Africa jiru. Akka hawaasaatti communitytti ijaaramee jira. Laf kana community akkasii jira. Community akkana hin jiru. Community akkana hin jiru. Maal rakkoon isaa naan galle waan isaa naan galle. Namni walii galan jedhanii beekta. Nuusi wal dhabuma xixiqqaa kanattu rakkina guddaa nutti fidaa beekta duraanu. Tokkummaa wanti nu mala. Nu amma asirratti konsertiin kun fiilmii eebba fiilmii Jaafariiti. Tokkummaan isaa kun immoo wanni nu achirraa barbaannuuf uummata kan walitti yaamuu barbaannuuf qara uummata keenya Oromoon teenna tagamaaf gamanaalleen hundi wal barbaaddee hariiroon isaanii tokko ta'uu qabaa kan jedhu irraa jechuudha. Akkanuma callisnee hojjenne hariiroon teenallee addaan fagaatte tokkummaan keenya addaan fagaata. Kanaaf tokko isaanii kaan immoo Oromoon keenya keessa jirtullee warra dhalootanas ta'an jechuudha. Racaalaan namni of ta'uu qaba jalqaba of ta'uu qaba of jaalachuus qaba of ta'uu jechuun maal ofiin boonu of jaalachuun immoo waan ka jaalachuu wal qabachuu tokkummaa kan humna qaba akkuma reefu baaliyaa keen jedhee kanaafuu uummata keenya walitti fiduudha kaan immoo akkasuma immoo Oromoo baqattootaatti nagaa fattellee as keessatti community hin qabnu maaniif dhabna nuti. Siyaasa garaagaraa gandaan namni hin taane nama qolqoqooduu kan. Kanu manatti fakkaata nulla artistootaatti amma Afrika Jaafari kanallee qophiisaa kanarratti jechuudha uummata keenya kana yaamicha goonee fi garuma hundaanu hundi isaaniitu jechuudha rakkoo isaan keessa tokkummaa labsuu fi tokkummaa labsanii uummata keenya hunda tokko akka isaan ta'an abdii qabna kanaan booda inshallah artistiin maan jennaan hojiin isaa seenaa fi aadaa uummataa guddisuudha tokkummaa uummataa labsuudha qabsoo uummataa jajjabeessuu kanaamire osuma agarru jallisuu hin qabnu kanallee beekta. Kan hunda as keessatti furmaatiin dhufa jennee waan yaannuuf kana tokkummaa jennee jechuun konsertii kanallee eebba fiilmii ta'e tokkummaa jenneef kana. Yoo ati ilaalte eegii dubbitan jalqabne wanni nu guddoo irra dubbachuu jiru tokkummaa. Ati waan gaafatu tokkummaa. Fiilmi kana gosti tokko qofa keessa hin jirtu. Akka ta'e sitti himne. Tanzania as Ethiopia Kenya bakka cufaa kanami kee jiru movie tan kee jirti lafsuunit biyya sunimit gosti cufa kee jirti nami Boorana kee jira gabartii kee jirti Shawaa ta'at beet Hararge gos Oromoo ta'at beet garri etmu cufaa film kan kee jirti yoo at film kan nu tokkummaa film kan gabbaamne akkun wal qabachaa qabnu nu garsiim akki warii raafin jirti sila Nami hafu sila gaafuma biga nami hafuun qaba ture hafuun qaban maan jennaa tokkummaa wanni dubbachuu wanni biraa dubbiin dubbachuu jiru laati nu garta yoo siin dubbatu tokkummaa yoo an dubbatu tokkummaa nami tokkummaa barbaadu sila bir dhaabbatan bakka jiraniifuu Ameerikaa warra Ameerikaa isii arrangmee isii Canada isii arrangmee Australia Ethiopia Kenya wherever you are it's Oromo isii arrangmee warra beeta afaan kan beeka nadagaan so hojjanu tokkummaa barbaan bakka jiranii fuyyuu adoonu bir dhufuu dadhabanii laakko bilbilaan maal kee jirtanii tunu tokkummaa maal taatan akkam maal eessan baatan nulleef bakka jirruu fuyyuu isaan waliin jirraa isan bir dhaabbachuu qabnaa isanii waliin jirraa maalitu isanirraa hanqatee maantu isanirraa hafee maantu isanii daballaa nu gaafachuu qaban sila tokkummaan ta'an malee afaanumaan hojjanu jenne kan afaan hin dubbanne beto afaan kunini man hin jaaraminillee hin jaara man hin jirre gaarii ati hin qabneellee makiinaa ati hin qabne afaanillee hin bituu dandeetta duma afaan kun wanni namaa ba'an hin jirtu nuun kun afaan callaa qabna guddin dhuga waltim namni hedduun na daawwatu afaan kunini waan hedduu danda'anii midhaasanii waan hedduu yakkuu danda'anillee ammallee afaan kana wa midhaasina afaan kana wa yakkuu dandee yoo nu afaan kana wa midhaasi dubbiteen taan sagalee nu keessa baatan qoonqoo nu keessa baatan nu tanaamne wa midhaasi kanu actionin gultochin waan hedduu dandeen waan hedduu wal bir dhaabban waan hedduu hojjechuu dandeen amma ta yoo atalaalte duri wanni comedy namee bakka tokko taa'ee
afaan isa daawwatu durii waan asii xiqqoo amma tan namni bakka deemu baalee akka irnaa kaayi kiyya irnaa kaa eenyurna gammachuu namni gammade maa jennaan afaan isaa akka gamman suni akshinii lenkaaf gabbaam nuti wal qabannee takka ta'uu qabna si galtee Jaafar yaaduf rabbiin yaadsu yakee kaayi nam cufee walti gaffiiti bir dhaabbannee aga artistii bir dhaabbata warri kaan dibilee nu bir dhaabbadda hoota waliin tokkummaa ta'an tokkummaa barbaanna nu bir dhaabbadda isiin aganu jaarsiyaa dubbaati yaa dubbate tibbana kampeenii tokko gaggeessa turte waamicha gochaa turte kompitiishinii wayii maali waan sun dorgommii maalitti jirta gaasu qara waan qara ani oromoo ta'e bakkisiin ejjituufuu galaata galchaaf galaata deebisaaf competition tunini ta Red Cross International Federation of Red Cross dan afaan ingilifaati yaartiin tibeekna dhageetti yaartii sibeek afaan faranjaa dubbachuu jira bakka taa'uuf amadiya jaachuweetaat afaan faranjii dubbachuu jira duuba wanni warri nu gaafate bakka ejjituufu jechuun amma gammanaa artist warri namki Oja opportunity waisi kennan maal gargaarta waan addunyaa guutuu dhibuu jiran maalin gargaaruu danji nami gari agirkacha ede kanaan qarqara nami gari namuchuuf waa yaadat qaba an akka taa'ee kun warri kunini ferenjiin tun warri nyaapa kunini yafu qabee warri isaanii gargaar waan koronaan beekta addunyaa guutuu kee jirti nami keen ka gari hin dhaqabneeyyuu koronaan kun hin dhaqabne kesan beeku wanni kun akkamiin nam geetti akkamiin adosiin singenne akkamiin dhowartaa si galtee maal taate prevention ni jira adosiin siin baane faranjiin prevention itti akka marka dhiqattee waan kan akkamiin isiin siin dhaqabne dhukkubii kun akkamiin singenne unam keen ka gaarii isiin baane ani ni wanni an dabarfadsun warraanee yoo san opportunity tan naa kennitan ani waan akkana nam keen barsiisuu qabaa maan jennaan dhukkubii kun qorsin qaba ammoo akka ofirraa dhoowwanii ni singenne jira. Sanaan doggomuu jirti. Sanaan doggomuu jiranii. Sigalee alhamdulillah bakka guyyaan ni eegetaan taare kudhanii jaha jiyo pae September pae moo qarno taare naga. Arris 31. 31. Jiwuma kan keessa taare kudhanii jaha mission isa geettee obbaye. Ammo guyyaa siin obbaye guyyaa competition ni sunini endi godhani nam tokkofa akka addunyaatti waan asii hojja tokkofa taatiin lamaaf sadafa kee jira warri tokkofa lama safe direct sii kennan direct opportunity sii kennan training sii kennani duuma akkasii warqa akka deemtee barsiiftu waan warri sii kennu warra beekan inni beeku ammoo alhamdulillah oromoon teenne kadhadhee like godha share yaa edeen live cuuf baane galaata qabdan galaatu guddaa jaalat na keessa jirti jaalantii teessa na qartu. Aanan dhuge. Duuba agan suniin amma baadhu ammoo deebiin hun deebiin nama tokkoffaa lammaffaa qara announcement hin goon eeguu jira yoo isin dhufte isan beeksisa. Daawwattoota keenya namooti ani waliin jiru kuni namoota qaroo public figureidha. Waa'ee hojii keessanii baay'ee irraa haasa'uu hin dandeenye yeroo illee hin qabnu maaliif jila Jaafar Yusuf kanarratti gara caalaa yeroo fudhachuu ka barbaade sanaa fi dhimma hojii keessanii irratti gara yeroo biraa keessummaatti isin affeerra indastiriin fiilmii Oromoo yoo laaltu haga jalqaba dubbadhe gara fiilmii 30 haga yoona afaan Oromootti ka qophaa'anii jiranii garuu guddina afaan Oromoo bal'ina uummata Oromoo qabeenya uummata Oromoo wajjin yoo madaaltu lakkoofsi fiilmii kun baay'ee xiqqaa rakkoon eessatti fakkaatsi. Asha. Ani akkanatti fakkaatutti uummanni kun guddaadha. Aartiin isaa guutumaa guutuutti fiilmiif gara sirbaallee deebinaan waliin madaalu. Garuu tokkoffaa dhiibbaan gara gabrummaan irra jirtu sana. Uummanni gabrummaan irra jiru beektaa homaa inni nuun jiru homaa hojjechuu hin danda'u. Wanta maaliifennaan maali eenyummaa isaatiif aadaa isaatiif waan hunda isaatu akkasiin waliin baanne ijjeefama. Kana kalamata ammoo uummanni keenya dhugaa dubbanne akkasumas of ta'ee waan ofii jajjabeessuu irratti xiyyaanaan deeffanne waan ta'eef
haga diqollee dura deemullee hin dandeenye natti fakkaata. Kanaafuu dhiibbaa gabrummaa qabsoottuma jirra keessaan baana gaaf tokko. Moo asmattuu aduu gabrummaa irra jirruutu nullee waan keenya jabeessuu qabna bakka jirtuuf ta'uu qabna. Nullee haga tokko hanqina qabna uummata keenya jedhee yaadaan gama kana. Baaliyaa maal challenge jirtu fiilmii keenya keessa industiriin fiilmii Oromoo akkamiin jabaachuu danda'a ittaati? Waan karaa beeta dandeettii beeta. Amma fiilmii gurdoo addunyaa keessaa namni daawwatee nam bohaarsitee jedhan tana quality city waan agartee bakka agartee xiyyaar aeroplane cufa kee jirti. Dandeettii san ittiin qabu waan dandeenyu dalaguu jirra. Yoo namni dandeettii qabe. Beeta wanni yoo dandeettii qabdu wanni ati hin goon hin jirtu. Waan tokko fiilmii keenya kana lugar dandeettii ittiin qabnu. Fiilmii gurdoo egaa qopheessiti dandeettii ittiin qabnu. Yoo sila dandeettii qabaan hagas rabbiin guddaa kireetiivitii anuu kenna. Kireetiivitii jechuun beekumsa waan kanaa midhaasan walgul yaa agartan. Fakkeenya ta'u nu hojjechuu jirtan koomedii irra gammadee namni bakka nu jaalatan haga nu jaalatan sun cufa waan nu dalaguu jiru. Wanni nu dalaguu jiru yaa agarsiiftayyuu haga nu agarsiirraalee dalaguu dandeenya. Yoo qabeenyi itti qabaannee dandeettii itti qabaan. Kaan inni jabeessu marri nu jabeessu. Bir dhaabbachaa maal isan gargaaran. Si galee waan asii guddinni challenge kanu. Kaan dhibiin namni gadi waan kan hojiittuun fudhatu. Hojiittuun fudhatu. Namni taphumaa homa keessa hin jirtu nama achi jira. Akkanaa miti. Nama hagamiitu waanum kanaan dalagee bakka gahee fula dasa gahee fula guddoo gahee gaddeebi'ee namuufi gargaara. Namuufi qabaman qaba. Amma san armaat warri taphuma jedhanii nu tuffatani guyyaa nu deebinee nama gargaara hin jirti. Namni achi taa'ee nama gaafate baaliyaa kan waan agana qaba baaliyaa kan akkan qaba baaliyaa kan akkan ta'e sun hin gargaartu. Bir dhaabbadda gargaara guyyaa dhibii gaddeebi'ee alleen nama lamaa sadii hojjaan harka qabadde fula bakka hin gahe sun hin gahe wanta san taane. Dhugaa. Tanirree. Tanarratti fakkeen lama tokko sibiilli fedha. Ifa malee amma fakkeenyaaf artiin yeroo hedduu hinaaffaa qaba. Hinaaffaan hin qabutuni saboota biraarratti artii karaa ogummaa kiyyaatiin jechuudha. Isii sirboonni viidiyoon afaan keenyaa maaniif saboota olluma keenyaallee maaniif hin geenye tokko malee isaanii mokkortu maaniif hin hojjenne jedha. Yeroo tokko amma sirba reessin jedha kana ka Oromaa kana sirba san an akka beekta maal jedhan dorgommiitti hojjedhe jechuudha afaanti wal nurraa wallahi. Kiswaaliin dhufuu feeti. Ingilifa dhufuu feeta. Duuba akka dorgommii jechuudha viidiyoo saboota biraatiin wal dorgomsiisuuti. Nairobi moo Mombasa moo Tanariifa wala garaadhaan shaggaa Oromaa kanaan Oromiyaa dhufeemi bakka tola garuu sagaafadha jechuudha. As keessatti bakka sadii maqaa dhaheemi Nairobi keessatti hojjedhe bakka highway bakka bareedduutti laalee jechuudha viidiyoo. Kaameraan isaa kaameraa gurguddaa. Asillee kaameraa biraatiin waraabee Mombasa illee deemee bichi gubbaatti waraabee hoteela bishaan gubbaa bakka bareedurraa waraabee. Tanariifa illee baadiyyaa deemee uffata baadiyyaa shaggaa Oromaa sanatti uffisee shaggaa Oromaa sun kam akka ta'e garsiise. Sirbicha hin affeerre hayyee. Jechuun kanaafuu amma akka dorgommiitti hojjedhe. Waan isa ajaa'ibu ana akkasitti hojjedhe yeroo tokko artistii keenya Buzee Mbeeta waggaa dabre Finfinnee wal agarreennaan Faaxee waliin jirra wal nu barsiiste. Wal nu barsiiste naan ol ka'ee na galateeffate. Ashaa galatoomis. Ati viidiyoo san bar tasaboota warra Abashaa saniin dorgomsiistee jirta naan jedhe. Jennaan artistiin adaa fagoo walaaltiif hin jedhe. Akka waan isaan mari'adhe garuu ani itti martifadhee waan nama jedhee filee sanumas hin jedhe. Kanaafuu sirba san views isaa yoo ilaalte waggaa lama amma gahee jira 100,000 illee hin gabu. Achirra komentiin kennamu immoo ati kana uffatte akkas uffatte ergaa isaa yoo dhageeffatte sii gala viidiyoon isaa akkasitti akka bifa isaan dorgomee hojjete jechuudha. Bifa kana akkamiin hojjan gara fiilmii Jaafarii kana yoo deebine fiilmiin Jaafarii kunilleen akkasuma dorgommiin hojjetame. Helikoftaan Indian Ocean irratti hojjetame. Indian Ocean irratti jechuudha helikoftaan hojjetame baasii guddaatti itti ba'e innillee bifa kan bifa dorgommiitiin hojjete warra ollaa keenyaatu iyyuu Abashootaatu bifa saniin hojjetan. Kana amma sila
akka barbaadametti eebbisaallee kanaan durallee gaafa hin duraan laallamellee hagarra barbaadamu santi hin taane amma kaarraa kana laallame yoo yeroo artistiin itti waan artistii na bifa fiilmiitiin taanaan bifa koomedii taanaan bifa sirbaatiin taanaan nuti kabiyyaatiin dorgomsiisuuf jiddan caccabnee hojjanne uummanni keenya maan ta'u qabnu dura qabatee nu jajjabeessuu qabaa jechuudha yoo immoo uummanni dura qaban dandeettii ta'e caccabnee hojjanne yoo immoo uummata nuti bahee amalee nu kennine dura deemuu hin dandeettu kanaaf asumaanuu akka uummata keenya dura bahee waan hojjannu irratti nu jajjabeessume warra mootummaa kee jiru kaamera kanaan dubbadda xiqqoo warra sirkaala kee jiru keenya keessa yaaf gabbaam kuma barbaad isa fee warra mootummaa ka sirkaala kee jiru ka Siyooloo ka Tana River ka Marsabit ka Madeera ka afaan kan dhageettan isa fee taaree afurii bakka jirtaniifuyyuu nu bira dhaabbadha maan jennaan isaniitti nu durdee warri nu durdee mu jiru kan nu laallan isan nu yaaf gabbaam nu bira dhaabbadha. Ayye wanni afee jiraate xumureen jira gaafii kiyyaa tarii hojii haaraa gara fuulduraatti qabattee dhiyaattu yoo qabaatte ergaa immoo waa'ee sagantaa kana ilaalchisee waan dhaamtoo jiraatte kanaan goolamna carraa dhumaa sii kenne gara baala kedda. Tole sirba waan haaraa hojjettee dhuftoo jettee asumaan immoo torbaan lama ka dabre sirba caaluu edannoo isaatti hojjedhee jira sangallaksee jira amma immoo osoo hojii haaraa hojjechaa jiru fiilmiin eebba Jaafarii kun dhufeennaan jidduun dhaabachiisee tanaan hojjechaa jirra tanarra qophaa'aa jirra tanaan immoo bifa bareedaan artistoonni keenya hundinuu irratti mul'atanii irra dhiyaatanii artistoonni biyya biraa jiranillee yaamamanii jiranii kanaaf isa jajjabeessuun dirqama artistoonni keenya Keenyaa keessa jiranuuf addunyaa irra jiranillee biraallee yaamamanii jiran 20 ol komereef sin jedhee achirratti immoo koomediyaa waan nama kofalchiisuu waraa koomediitiin karaa diraamaatiin karaa fiilmii akkasuma immoo warra sirbullee nuti artistoonni keessa jiran hundinuu hin hafanii achirratti dhiyaatanii uummati keenya immoo Keenyaa keessa jiran kaafaan keenya dubbatan kaawuntii afraan kanaa fi naannoo Naayiroobii jiran akka irra nu dhiyaatanii nu bashannansiisanii waan nu achirratti ergaa nu dabarsan nu dhageeffatanii tokkummaa nu labsanii fudhatanii inshallah nu waliin bashannanan abdii qabna tikeettiin isaa 1,000 seensumi shilingii 1,000 uumaa illee keessan jirtu kanaafuu koottaati irra nu dhiyaadhaa isin jedha September 4 taaree afuriiti bakki agarsiifamu immoo hol Sa'alii hol Pangaanidha Pakrod masgida kanaan dura ayyaana Iida bakka itti salatamu jechuudha achi dhufanii akan waliin bashannanan kabajaan isin gaafanna kaan immoo Oromoon addunyaa irra jirtan kaas dhufuu hin dandeen bakkuma jirtanutti yaadaan akka nu deeggartan akka nu hordoftan sinin jedha galatooma ulfaadha. Tuusi baaliyaa kee immoo gara fuulduraatti maal hojjechuu yaadaa jirtan amma diraamaawwan gaggabaabaan episoodii gaggabaabaadhaan dhiyeessaa jirtan karaa dijital miidiyaa hawaasaa yuutuubii feesbuukii kiyyaa TV waan sun itti fufee jira gara fuulduraatti industirii aartii Oromoo keessatti wanni gumaachuu yaadaa jirtan maa inni gara dhumaatti immoo meeseejii yookiin ergaa gabaabaa qabdu waa'ee sagantaa yookiin jila kanaa ilaalchisee sanumaan gool laba. Waan karaa Jaafar Yuusufi hagnu waan kan dandeenye hojjennu uummatee agarsiisi amnuleen isirra baranne maal jennaan inni yaayyuu nu duraattu waan kan jalqabe nuleen qara yaaduun guddaa kan kaagartee fiilmii agas gurguddoo hawaanan barsiiftu nuleen dalagan yaayyuu jalqabneeyyuu so amma inshallah yoo tun keessa baate tiinilleen kara gajjeetti waan dasa ati kawanan persisan akan agate ino waan kala preempting adani preempting intochu surprise nam gon waan to gate dum nordofa kanin wani an injedu ka isin jette sundiko te dabalu feda wani views o atalalte video ni wagato kujirtu ka views inkamne namni kenni isa support isa deeggaredani yo akka YouTube seena wonni qara nami taw download yo ata download goote wonni tokko kanu irra fayyadaman jirtu wonni tokko maal jennaani yo atini online jirtatin daawwatte video san daawwatte wakeessa argan sigale ammo yo atini akkum senten download goote tokko leen nun deeggar ya daawwatte sawa daawwad yana baratti ammo atana barattee ka wamtu kolleen jedini akamin support na kenni dhuga injiru ammo neni sanje adokar downloading godinu daawadi fit bakka misho baase garte amma yaw baate kom
public taade o man tan comment ile nu ken like ile dakkoch aga no misin yana support tachi yana te carte gangala tonsfan ammo yatin gadum sente o aka nami YouTube insene jir kha dien kan digital jira beta khana me kanum sene sidawati dibata tunga sene tupi di mani dan papo chani gabufata si wom tokkinar gal views mani wom tokkinar gal ammo asir bukhani galarita te kesa qabta simu te kesa sigale tanafu gar to kulli garin ga nami akan ta artistoti te mo ak biya khano mo man kam artistoti biya wana kana qabdi te nama durati janeni artistoti biya muntano jati ni nama fakenya si henna nama magarte somali tokko kataye fo wanum tokka saw akum ken kan views isa hojjaatu dhufte laalte miliyoon maal jennaa warka bacha walii qabti wal qissee wal deeggarti waan fedhaa dubbatu tiin caqasan afaan isaatiin dubbataaniin dhageetta inni maal dubbataa sapootiin taat yoonullee akkasuma kennani bakka dhibee fulan dhugaa dhumne fuyyuu akkasumullee namni dhaabbanne artistota saba biraa yoo laallu dhugaa dubbanne haamleen nu cabayyu haamleen nu cabayyu artistota biraa amma muntaan bakka deemtu namni waan asee bahaliyaa kee maqatiraan kan been hin jiru yo ati views tanga duftu views kun kura aga so far rendem okay mal kun chufti gar kan deme gabufate bas yagete fu ne ginni gabufate ata fu amo jat gabufat ati demte baada edu mo gadebeni wa warred boda bitta inni besi argata mallaq argata tani bitta wanak injirren tabateen yedani mallaq argat kan kagaaf beekam argat kan inta banne nanu narkanne o manarkanne man intaban yo qaba tabadani akam mo kanani yo qabde tabatan yo qabni sinu agat fetu singenne akam tabatan yo qabate mo debite mo drama biralle dalal wan biralle tal akana beta duma bakkeji tani fuyyu hagnu supportitan galatoma anagan wallahi nam ken ka oromo bakkinne jufu injalan silaw dandai balbaltan daqe namcof man isaatti deemee galatooma jechuun feesela ammoo danda'u ammoo bakka ejjisaniiti fuyyuu galatooma rabbi sanillee bakki san ejjitu fayyasanii kennin. Ayya daawwattoota keenya fiilmiin sirbii Jafar Yusufiin qophaa'e sanbata dhufu yoo September 4 yookiin fulbaana 4 Naayiroobii keessatti bakka isaan amma eeranitti eebbifamaa warri sagantaa sanarratti hirmaachuu dandeessan warri Keeniyaa keessa jirtan dhaqxanii irratti hirmaachuu dandeessu kutaawwan addunyaa garaagaraa irraa warri jirtan immoo mooraal yookiin karaa haamileedhaan jajjabeessaa artistoota keenya isaan dabalatee warra artii oromootiif halkanii guyyaa dadhaban jajjabeessuun artiin oromoo bor akka jabaatu fayyada waan ta'eef sanallee jabeessaa isiniin jenna sagantaan keenya qophiin addaa waa'ee eebba fiilmii waa dabaltu qabda yo eebbum sun seenan entrance shilingi kum tokko shilingi keenya kuma tokko shilingi keenya yo doolari deebisanaga waan asee doolari kudhan akkana mami waan akkasiiti dooral kudhan nami gadi beeta doola Ameerikaa dhufu jira dooral kudhan kaani shilingi keenya kuma tokko saa torba eegal waaree booda moo saa torba lunch time guyyaa wanna biyyem irra eegalte haga saa sadii saa Ali Muslim Club Pakron hangaara namni taksiyaatu fudhatteefu motorii fudhatteefu si artisiin dhufan dhiyaadha innaa. Hayyee keessummoota keenya waa'ee hojii isaanii yeroo biraa istuudiyootti argamtanii daawwattoota keenya wajjin akka turtii gootan abdii qaba waadha. Promise. Akkas har'a wanni nu dhiyaannee fi dhaamsa uummata keenyaaf dhaamuu fi eebba fiilmii kanarratti akka nu dhugaanaaf isin jenna yoo silaa dhugaa dubbannee saba biraa taate waswaasinu hin jiru. Shilingi kuma tokkooti uumaa keessan jirtu. Garuu Naayiroobii keessa wanti baratame shilingi 500tiin seenanii 500 guddaadha nami kenna. Kumi tokko immoo agasirraa jedhan. Waan ittiin hojjetan dhiisi hooliin ittiin qabaniyyuu agas caaltee jechuu baasiin. Kanaafuu uummata keenya mee uf qabneetuma amma aadaa godhanneetiin waan artistiin qopheesse bira haa dhaabbannu nu bira dhaabbadha nu jajjabeessaa jedha uummata keenya nu jajjabeessaa. September 4 guyyaa 4 san akan waliin dabarsitan kabajaan isin gaafanna arraaf immoo nu dhufnee fuudhamsuma fiilmii kana dabarfachuuf dhufne waan ta'eef keenya dhimma keenya guyyaa biraa haasofna tonu gaafattee iyyuu hin dubbannu har'a uummata keenyatti yaamuuf dhufne kabaja. Ayyee. Daawwattootni wanni ani saniin jedhu guyyaa sun nagaan kotta security sawa wanni tokko bira hin jirtu security sawa amma la corona jira mask godhadha
sanitizer jira sanii kennin artillee dibatani ammoo kakke qabaatille kootadinatin fidan kaani kabira ni temperature magamma kan gaaf kaani dura oni jalilite kaani betan sunille kamni sanillalla so waswasi diani rakko wayitun jirtu gadiyada arke sanidi kani sabunu jaatu fe sabunu man sabunille ni jira bisani jirani sanitizer jira mask garta ananille hatu fe jira ambeta birandemu ambeta ganni wani corona ambeta nam gannu gudda kon dabrane dani tanafu jala ambi misambeta kayima aye itani jolle dioti war bagoti unni jenne garnu to ke gunun dabra tanafu kuno jala nambi mine abogiya ya challa ma goda tafaidani tanafa kasidiro dumna gaya ankota wani sodata injirtu Sekeenya sagantaa kanarraa hinafina isin jenna qophii kana keessummeessuudhaan an Abrahaam Birru warri sagantaa kanaaf keessummaa koo turan komeediyaan Baaliyaa kee Manyawwe akkanumallee artiist Ashaa Birree turanii waan asitti argamuudhaan daawwattoota OMN kutaalee addunyaa garaagaraa wajjin wal agartaniif turtiin wajjin gootaniif maqaa daawwattoota OMN hedduu isin galateeffadhaa ulfaadhaa. Galatooma isinillee waan asitti nu dhiyeessitaniif kabajaa. Laluma hamilente garuma laluma ate hamilente garuma laluma ate hamilente garuma laluma asha hamilente garuma ate hamilente garuma namilla dolallabe sirma nisinka bani sabonti chaurma Nairobi Mombasa walgarra ndafi gotuna rantarina Singa bame holti chabona Nairobi mariba walagarra ndafi gotuna rantarina Nairobi mariba walagarra naratutte wayna rasingara tukutane wapi ya hatonane wapi sijala dalani damakiya sefne bode sirtu sanyikiya sinafu ya chinaga makiya fuladu sifkene